Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu ana Ayyaantuu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduutti aansuun ammoo qophii mata dureen isaa hidhaan qoraasuma dhiiraatii jedhu isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaatiin ammoo dhimma Oromoo miidiyaalee irraa ka jedhudha. Qophii kana keessatti marii waadaa miidiyaan haala yeroo irratti Dr. Raggaasaa Oljirraa waliin taasiserraa ka fudhanne kutaa jalqabaa qabannee isiniif dhiyaanna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin affeeraa oduun kunootti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisna. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu aan Shumburaa Odaati. Mana hidhaa duukamitti kan dabarfaman hooggantoonni fi qondaalonni ABO haalli fayyaa isaanii kan duraanii irra hammaataa ta'uun hubatame. Eebila 19/2023 halkan mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu irraa baafamanii gara mana hidhaa duukamitti kan geeffaman hooggantoonni fi qondaalonni ABO haalli fayyaa isaanii kan duraanii irraa hammaataa akka ta'e maatiin isaanii dubbataniiru. Manni hidhaa keessa jiran dhiphaa ta'uu nyaata fi wallaansa gahaa dhabuun darbees uffata dhabanii jiraachuu isaanii maatiin himuun kanaafi kan kana fakkaatan irraa rakkinni fayyaa isaanii muddatee jirus sadarkaa daran nama yaaddessutti ce'ee jira jedhan. Hooggantoonni fi qondaalonni ABO kunneen mana hidhaa keessatti dhibeelee adda addaaf saaxilamuun isaanii yeroo dheeraadhaaf kan gabaafamaa ture yogguu ta'u yeroo ammaa kana mana hidhaa duukam keessatti nyaanni isaaniif dhiyaatu gahaa waan hin taaneef dhibee isaanii kana kan itti hammeessaa jiru ta'uu maatiin himaniiru. Miseensonni gumii sabaa ABO Jaal Kennesaa Ayyaana fi qondaalonni dhaabaa Jaal Gadaa Gabbisaa amma duras dhukkubsatanii mana yaalatti deddeebi'aa kan turan yommuu ta'u haala haaraa duukamitti isaan muddatee jiruun ammoo caalatti dhibee isaanii hammeessuu irraa fayyaan isaanii yaaddessaa akka ta'e himameera. Wallaansa gahaa fi qoricha duraan fudhataa turan illee argachaa akka hin jirre afaan maatii irraa hubachuun danda'ameera. Gaafa mana hidhaa Buraayyuu irraa baafaman akka koomishiniin poolisii Oromiyaa mariisisuuf isaan barbaadutti itti himamee kan baafaman ta'uu kan himan maatiin uffata qorraa fi halkaniillee utuu hin fudhatin akka achi baafaman himuun sababa kanaafis qorraan akkaan hubamaa jiraachuu himan. Yeroo ammaa kana bakka itti hidhamanii jiran magaalaa duukamitti mana hidhaa dhiphaa keessatti hidhamanii rakkoof saaxilamanii akka jiranis barameera. Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii wayitaa turan qorra bakkichaa fi haalota adda addaan rakkachaa turuun isaanii gabaafamaa akka ture. Duukamittis rakkoo sana irraa ulfaatan isaan muddatee akka jirutu hubatame. Addatti Jaal Kennesaa Ayyaanaa haala fayyaa dhabiinsa ulfaataa keessatti kufee jiru nyaata nyaachuu dabalatee sochii hundaayyuu gargaarsa namaatiin kan taasisan ta'uu wallaansa gahaa fi nyaata barbaachisu dhabuudhaan qaamni isaanii kan gadi bu'ee miidhamanii jiraachuu maatiin himaniiru. Hooggantoonni fi qondaalonni ABO kanneen manni murtii bilisa gadi lakkise abbaan alangaa himata homaa akka irraa hin qabne erga ibsee tureera.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka gadhiifaman gaafataa turuun kan yaadatamu yoo ta'u, sirna mootummaa Bilxiginnaan toora waggoota 4 ga'uuf deemuuf hoogganoota fi qondaalota ABO kana haqa isaanii sarbee hidhaa keessatti akka dhumaniif guyyaa eegafii jira. Korri ABO kutaa Kanaadaa magaalaa Torontoo guyyoota 3f gaggeeffamee ture milkiin xumurame. Miseensonni ABO kutaa Kanaadaa keessatti argaman kora ABO kan waggaa irratti hedduminaan qaama fi toora zoomiin hirmaannaa akka taasisan gabaafameera. Roorroo, gidiraa, hidhaa, ajjeecha fi cunqursaa garagaraan uummata Oromoo dabalate sabaa fi sablammoota cunqurfamoo irratti abbaa irreen gaggeeffamaa jiru haalli itti furmaata argatuu qabu irratti mariin taasifameera. Kana malees haala ABO'n keessa turee fi keessa darbe as ga'e mootummaan ce'umsa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa kan furmaata nagaa fi tasgabbii Oromiyaa fi Itoophiyaa ta'ee fi dhimmoota adda addaa irratti marii bal'aan adeemsifameera. Miseensonnii fi hirmaattonni kora Kanaadaa dhimmoota irratti mari'atan ofitti fudhachuun galma ga'iinsa isaatiif akka hojjetan waggoota 3 fi sana dura qabee addi bilisummaa Oromoo rakkoo gaanfa Afrikaa muddate dursee akeekkachiisaa turuu kan yaadachiise korri ABO Kanaadaa kun akkuma kanas furmaata isaas akeekaa turuu hubachiiseera. Nagaa fi tasgabbii buusuuf sirna sabootaa ta'uu ijaaruuf mirga sabootaa kabajamuu fi heera fi seerri biyyattiin qabdu hojiitti hiikamuu qabaan murtoo ABO fi kora kanaa ta'uun ibsameera. Sirna jeequmsaa fi waraana guyyuun labsee lubbuu lammiilee lafa irraa duguugaa jiru hatattamaan akka dhaabu miseensonni kora kana irratti hirmaatan gadi fageessanii irratti marii gaggeessaniiru. Qaama hooggansa dhaaba biyya alaa fi biyya keessaa kora kana irratti hirmaatan dabalate korichi rakkoo fi danqaa jiruuf furmaata soquun caasaa dhaabaa daran cimsuudhaan kaayyoo bilisummaa fi walabummaa galmaan ga'uuf yommuu caalaa jabinaan hojjetamuu akka qabu murtoo ciccimoo fudhachuu oduun arganne ni hubachiisa. Hidhamtoota siyaasaa, hooggantoota fi qondaalota akkasumas miseensotaa fi deeggartoota ABO manneen hidhaa keessatti hiraraa jiran hundi atattamaan gadi lakkifamuu akka qaban korri ABO Kanaadaa kun gaafateera. Sababa annaatiin gargaarsa namoomaa Tigraayiif kennuu yeroof dhaabeeraa jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Sagantaan nyaata addunyaa yeroo dheeraaf gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayiif kan dhiyeessaa ture yoo ta'u ammaaf adda kutuusaa beeksise. Hojjettoota dhaabbatichaa irraa hin dhaga'e kan jedhe Associated Press torbee darbe midhaan nyaataa achi qaqqabee ture hatamuusaatiin kan ka'e dhaabbatichi qorannoo gaggeessuuf akka jiru beeksise. Sagantaan nyaata addunyaa gargaarsa midhaan nyaataa Tigraay keessatti dhiyeessuu kan addaan kute torban muraasa dura. Gargaarsi nyaataa namootaaf dhiyaatu hatameera himata jedhu qulqulleeffachuudhaaf qorannoo keessoo gaggeessuudhaaf akka ta'e hojjettoonni gargaarsaa 4 ibsaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa waraana hamaa waggaa 2 keessa kan turte naannoon Tigraay keessatti dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi michoota irraa gargaarsa nyaataa argamu hawaasa gargaarsi barbaachisuuf dhiyeessuuf qaama itti gaafatamummaa qabuudha ta'uun ni beekama. Hojjettoonni gargaarsaa 4 Associated Pressiif akka ibsanitti odeeffannoon midhaan gargaarsaa kaayyoo hin malleef ooleera jedhu ba'uu isaa hordofee dhaabbatichi gargaarsa gara Tigraay geessu torban 2 dura irraa kaasee yeroof addaan kuteera. Kanas hojjettoonni gargaarsaa 3 madda oduu Associated Pressiif kan mirkaneesse yoo ta'u hundi isaanii dhimmicha irratti gaazexeessitootaaf odeeffannoo kennuudhaaf hayyama waan hin qabneef maqaan isaanii akka hin kaane gaafataniiru. Sagantaan nyaata addunyaa hojii gargaarsa lubbuu baraaruu naannoo Tigraay keessatti taasisu irratti hanni raawwatameera jedhamee qorachaa akka jiru ibsee turuun isaas ni yaadatama. Yaaballootti qondaalonni dargaggoota 2 irratti dararaa raawwatan to'ataman. Godina Booranaa aanaa Yaaballoo ganda Harweeyyutti tibbana dargaggoota 2 kanneen maqaan isaanii Alee Waariyoo fi Garboolee Waaqoo jedhaman irratti gochisu kaneessan raawwatamuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u bulchaan aanaa Yaaballoo obbo Gobbuu Canaa dhimma kana ilaalchisuun BBCf akka himanitti dararaan mirga namoomaa kana kan raawwate qondaalota ganda Harweeyyiti jedhani.
Ka'umsi rakkoon kun itti muddateef ganda kanatti midhaan gargaarsaaf dhufe keessaa kuntaalli 6 badee gabaatti yeroo gurguramu qabameetti jedhan. Namoonni midhaan kana bite immoo dargaggoota kanarraa akka bite himnaan qondaalonni gandaa dargaggoota kana to'ataniiru jedhan. Dargaggoota lamaan keessaa tokko barataa kutaa 8ffaa yoo ta'u tokko ammoo tiksee looniiti. Isaanis erga to'atamanii yakka kana akka hin raawwatamne himuu dubbatu obbo Gobbuun. Hojii basaasummaatti kan bobba'an basaastonni Oromiyaa magaalaalee akka Adaamaa fi Naqamtee keessatti guyyoota 15f leenjiin PP kennamuu fi maddeen gabaasan. Akka maddeen gabaasanitti onoota Oromiyaa hunda irratti namoota 5 walitti qabuun leenjii kennaa kan turan yoo ta'u, leenjistoonni baay'inni isaanii 2700 ta'an leenjii kana leenjisaa turaniiru. Kanneen leenjii kana irraa qooda fudhatan waan baratanii fi akka hojjetan itti himamee hojiitti hiikuu irraa darbanii onoota hunda irratti akkaataa itti milishaalee leenjisanis barumsi laatamuu fi maddeen ifa godhu. Sochii guyyaa guyyaa uummataa onoota keessa jiranii hordofuu, sochiin adda addaa yoo jiraate caasaa bulchiinsa naannoo jiruuf gabaasaa gochuu kan jedhu qabxiilee barnootaa kennameef keessaa isaan tokko ta'uunis eerameera. Leenjifamtoonni bilxiginnaa kunneen gara irraa dhufanii bobba'anii hojii eegalanii jiraachuu kan ibsan maddeen akka fakkeenyatti godinoota Harargee lamaan keessatti qonnaan bultoonni milishaa akka leenji'aniif dirqamsiisaa jiraachuun hubatameera. Sirni PP godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti milishoota walitti qabuun akka waa waraana bilisummaa Oromoo booji'aniitti waraabaa jiraachuu kanneen ijaan argan saaxilan. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti milishoota walitti qabuun akka waan waraana bilisummaa Oromoo lola irratti booji'anii fakkeessuun viidiyoon waraabamu maddeen naannoo sanii gabaasaniiru. Akka gabaasa maddeenitti bulchiinsi magaalaa Sabbataa bakka addaa Boonayyaa jedhamutti eebla 30,2023 milishoota walitti qabuun hidhannoo hidhachiisanii raaree fi dhukkee keessa gangalchuun akka waan waraana bilisummaa Oromoo booji'anii fakkeessuun waraabaa turuun jechuun maddeen kunniin ifoomsaniiru. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduu raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun eegale akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksisne qophii mata dureen isaa hidhaan qoraasuma dhiiraatii jedhu isin biraan geenya faana bu'aa. Hidhaan qoraasuma dhiiraati. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uummanni Oromoo sirnootaa fi murnoota aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfatan dhufaa darbaa cufaan impaayarattii keessatti korkodamee hidhamaa ture. Hidhamaas jira. Ammas uummanni akeeka barbaadu qabu hanga galii isaan hin ga'initti hidhamuuf jiraata. Impaayarri Itoophiyaa keessatti hidhaan gidaara keenyaa hin diigamnee fi hin dulloomne mooraa jireenyaa uummanni Oromoo gaddaa fi gadadoon keessatti hiraarfamee jiraataa jirudha. Impaayarota afaan qawween ijaaramanii afaan qawween of tiksan keessatti falmattoonni haqaa hidhuuf manneen hidhaa babal'isuun akka tarsiimootti fudhatamuun baajjanni ijaarsaa ramadamee fi manneen hidhaa sadarkaadhaan ijaaramu. Impaayara Itoophiyaa keessattis kan ta'aa ture jiruu fi ta'uufis jiru aadaadhuma geggeessummaa impaayaralistummaa sana hojiitti hiikuudha. Inumayyuu impaayara Itoophiyaa kan adda taasisu baajata biyyattii bu'uuraalee misoomaaf ramadaman irraa hanqisuun kutuun buufataalee poolisaa, waajjiraalee gandaa, kuusaalee meeshaa kan fakkaatu nama itti ukkaamsan, mana yeroodhaaf kireeffamuun qaama barbaadan itti ukkaamsan, kaampii waraanaa fi baajata basaastotaaf akka oolutti ramadu. Itoophiyaan qe'eetti qaamaa qalbiin hidhamanii fedhii fi ajaja abbootii irreen ala mirga bilisaan baatee galuu hin dandeenyedha.
Qabeenyaan biyyaa, qabeenyaan uummataa tajaajila bu'uuraaf ooluun uummanni dukkana wallaalummaa fi hiyyummaa keessaa ittiin akka ba'uuf silaa oolu bu'aa murna baankii fi taankii harka irraa qabuu qofa ta'e. Biyya tokko keessatti guddinni tarkaanfataa fi misoomni ariifachiisaan argame uummanni jijjiiramuuf baadiyaa fi magaalatti tajaajilli barbaachisu guutamee fi quba qabeenyaan socho'uudha. Uummata bulchu tokkoof qaamni mootummaa dhufin jedhu daandii, ifaa, bishaan qulqulluu, manneen barnootaa fi keellaa fayyaa ijaaruufin dirqama ture. Garuu Itoophiyaa keessatti kan mul'atu uummanni horsiisee fi qotee oomishuu danda'u daandii dhabaaf oomisha isaa mallaqatti jijjiirachuu hin danda'u. Dhibamaa fi deessuun cineensuu wal'aansa hatattamaa sababa daandiif dhabuun lubbuun karatti darba. Uummanni bishaan qulqulluu dhabuun dhibee daddarbaaf saaxilamee hiraarfama. Mootummaan uummataa biyyaadu dhabamuun dhaloonni mana barnootaa dhabee dukkana wallaalummaa keessatti rakkata. Biyyi madda elektiriksitiiti jechuun beekamtu uummanni ishii harki caalaan dukkana keessa taa'ee isaan ammoo sharafaa biyya alaa irraa argatu. Buufanni fayyaa gandaa gandatti akka barbaachisummaa isaatti jiraachuu dhabuun tajaajila barbaachisu dhoowwachuun lubbuun namaa gama kanaanis akka baalaatti harca'a. Sirnootaa fi murnoota empaayerii Itoophiyaa geggeessaa turanii fi jiran keessaa addatti kan murni bilisiginnaa godhaa jiru bu'uuraalee misoomaa jireenya uummataaf ta'u uummataaf guutuu manna, buufataalee hidhaa ijaaruu, kireessuu fi basaasaa qacaruun falmattoota qaa korkodee hidhee aangoo siyaasaa afaan qawween tikfate bara baraan jiraachuudha. Abbootiin irree afaan qawweetti amanuu malee walqixxummaa fi dimokiraasitti hin amanan. Kanaafi kan uummata nagahaa mirga isaatiif falmatuu fi paartiileen mormottootaa hidhuuf dirqameef uummanni Oromoo bal'aa fi addi bilisummaa Oromoo ABO'nis kan hidhamaa as gahaniif kanaafi gaafa of taatuu fi mirga keetiif falmattu gabroomsaan irree qabuun ukkaamsee siidhee si hiraarsa, jireenya kee injiraanii fi takfifaanaa taasisa, beela dheebuun si laaffisa, dhibeen si dararee wal'aansi dhoowwatee si tortorsa, guyyaan sitti cufee mana dukkanaa keessatti olaantummaa isaa sitti garsiifata, si yakkee yakkamaas taasisee murtoo seeraa malee murtii dabaan mana murtiitti osoo sin dhiyeessin manuma hidhaatti teessuma hiraarsaa siif jijjiira. Haalli ulfaataa fi dadhabsiisaan uummanni Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo ABO'n bara dhufaa lufaa abbootii irreen dhandhamaa jiranis kanuma. Isa akeeka hidhamee fi beeku, obsaa fi murannoon jiraatu, kutannoo fi cichoomina qabuuf korkodamni hidhaa diinni jilbiiffachiisuuf irratti raawwatu, xiiqii itti horee qoraasuma qabsoo isa qaree baasu ta'a malee yaaddoo miti. Kanaafi kan hidhaan qoraasuma dhiiraati jenneef. Waan ta'eef uummanni Oromoo alaa fi keessaan jirtan sababa ilmaan keessan abbootii irreen dararamaa jiraniif hubannoo qixxaataa qabaachuun waan dandeettaniin cinaa dhaabbadhaadhaan dhaamsa yerooti. Oromoon wal malee qaama isa gargaaruu fi sagalee isaaf ta'u kan biraa waan hin qabneef. Samira walorki Oromiyaan abbaa gadee diinni maafonyati. Oromiyaan abbaa gadee diinni maafonyati. Eetabaa gadiimatu ammayyaa namummatu wantoota fadureedha addaan cabdee walitti hin deebitu eetaboo fi hadiimatu. Nagati gabromsa warra borin benne namaan keessan farra warra nu galtaane.
والفكاتو والدوكا بغتي إجولة كوشي ولدي غنماتي سندر والفكاتو والدوكا بغتي إجولة كوشي ولدي غنماتي dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee isiniif tamsa'aa jiran ka guyyaa roobiiti. Amma qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Innis dhimma Oromoo miidiyaalee irraa ka jedhudha. Qophii kana keessatti marii waadaa miidiyaan haala yeroo irratti Dr. Raggaasaa Oljirraa waliin taasisirraa akka fudhannee kutaa jalqabaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa. Fi daawwattoota waadaa miidiyaa kan isin daawwachaa jirtan waadaa miidiyaadha. Keessummaan qabaa. Keessummaan koo Dr. Raggaasaa Oljirraadha. Dr. Raggaasaa faana turtii gabaabaa goona. Turtiin keenya dhimma siyaasaa haala yeroo irratti wal qabatee kan irratti mari'annu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turan affeerraa keenyadha. Kallattii hanga gara sagantaa keenyatti ceenaa. Dr. Raggaasaa baga nagaan dhufte. Ayyee deebatillee galatoomii carraa kana naa kennu keetiif. Ayyee galatoomiga galatti maanii gara mata duree keenyatti seenna mata duree lamaan tokko irratti mari'achuu deemna. Isa dura garuu gaanfa Afrikaa irratti keessumaati gidduu kana jechuun danda'ama. Itoophiyaa keessa qabu buleera martuun siyaasaa lolli waliinii baay'eetu deemsifamaa tureera. Gidduu kana immoo Sudaan dabalatee nagaan qabanii sakana wajjin wal qabatee warri biyyoota dhiyaas immoo waan kana keessa harkaatti naannoo sanarratti socho'aa jirantu mul'ata. Kana hojii wal qabatee Itoophiyaa keessa immoo kan caalu warri kaleessaa wal faana hojjetaa turan faannoo fi mootummaan Abiyyis yerootti wal didaa jirantu jira. Mootummaa Eertiraa fi mootummaan Abiyyi qubeellaa wal harka quba walii harka kaa'aa turanii amma immoo garaa guddaa waan ta'aa jiranillee fakkaata. Kana hojii wal qabatee akkamitti ibsita waan amma gidduu kana deemaa jiru kana siyaasa biyya keenyaa walumaa galatti akkamitti ilaalta? Galatoomi deevirra deebi'ee deeviif waadaa miidiyaa toopikii akkasii irratti akka haasofnuuf carraa kana banuu keetiif. Waan biyya Empaayer Itoophiyaa kun yeroo irraa yerootti akkuma arginu unpredictable isa jedhamu. Siyaasaa yeroo jalqabaatiif xiinxaluudhaaf illee predict gochuudhaaf illee tilmaamuuf illee nama rakkisutu biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jira keessumaa waggoota 5 darbanii fi sanaa asitti sanaa wal qabatee waraana gara kaabaatti ka'ee fi waraana biyya Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoof waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti deemaa tureen illee wanti guyya guyyaan jijjiiramuu akkatti predict godhan illee nama rakkisuurra ga'e jechuudha. Xiinxaltoota duwwaatiif miti mootummaadhaaf mataa isaa poolisii yookaan imaammata dhaabbataa biyya kana akkasitti tanoofa gara kanatti tanoofa ka jedhullee imaammata feasible ta'e tokko tolfachuudhaaf illee isaan waan rakkisee fi Abiy Ahmed erga gara mootummaatti dhuferraa qabee kaayyoon isaa Itoophiyaa durii deebisuudha isa jedhu satti kakatee taayitaa fudhate sanallee irraanfatuudhaanii yookaanis immoo gara sanatti geessuu dadhabuudhaanii guyya guyyaan imaammata baafatanii akkamitti biyya kana oolchinaa arra boora akkamitti oolchina gara jedhutti deebi'aniiru jechuudha. Kanaafidha unpredictable ta'e biyyi sun amma siyaasaan isaa. Waan baay'ee argaa jira sababii ta'ee fi haala amma jiru ibsuu nan barbaachisu miidiyaa ga'aatu jira odeeffannoo ga'aatu jira har'a bakka irra geenyee jiru kanatti garuu waan ta'aa jiru dhuguma warra kaleessaa afaan wal kaa'aa ture qubeelaa waliif kennaa ture akka mootummaatti mootummaa Eertiraa fi mootummaa Itoophiyaa Abiy Isaayyaas jechuudha personally sanarra darbees immoo humnooti finxaaleeyyii Amaaraa warri waadaa Abiy gale sana bakkaan ga'achuudhaaf carraa arganne jedhanii Abiy jala galuudhaan Tigraay irrattis Oromiyaa irrattis akka inni waraana labsu goosisanii amma isatu jijjiiramee jira. Sanatu jijjiirame constellation sanatu jijjiirame jechuudha.
finxaalayyiin Amaaraa warri bifa adda addaatiin gurmaanii mootummaa keessas warri jiran, warri alas jiran, biyya Ameerikaa, Awurooppaas warri jiran gurmaa'uudhaanii Abiy jala galuudhaan Tigraayin balleessuu irratti waggaa lamaan kana hojjetanii inni sun reverse ta'ee dhimmi Tigraayiif dhimmi mootummaa Itoophiyaa yeroo inni araaraan dhumatu dallansuu guddaadhaan all of a sudden jijjiirame jechuudha hariiroon isaanii. Sanarra darbee immoo kan Tigraayin utuu jiramu jidduu kan ammoo hariiroon hangi tokko biyya Oromiyaa keessatti nagaa buusna ka jedhuun jiilli waraana bilisummaa Oromoo fi jiilli mootummaa Itoophiyaa naannoo Taanzaaniyaatti wal ga'uus ammoo yeroo dhagaan caalaattuu rakkoon isaan gidduu jiru babal'atee jechuudha gara walajjechaatti deebi'anii. Kanaaf qondaala mootummaa naannoo Amaaraa fi qondaala PP naannoo Amaaraa akka ta'e nama tokko ajjeesan kanatu jira jechuudha. Inni kun maalirraa maddee yoo jennu abdii isaan Abiyyitti qaban reverse ta'uusaa arganii Abiyyi waan waadaa isaaniif gale sana bakkaan ga'uu dadhabe Oromiyaa balleessuu, Tigraayin balleessuu akkasumas immoo sirna durii sana deebisuu jedhu sana isa isaan itti qophaa'anii turan waan tokko gara reverse ta'uutti waan deeme fakkaata. Isa kana kanaaf Abiyyi guyyaa kaleessaa miidiyaarraa ilaalaan ture riizoortii tokko eebbisuudhaaf gara kibbaa Itoophiyaa dhiya kibba Itoophiyaa naannoo Dawaaroo jedhamu natti fakkaata. Riizoortii tokko eebbisuudhaaf dhaqee waan inni jedhetu jira. Yeroo hedduu head of states yookanis immoo mootummooti aangawooti mootummaa gurguddoon akkasii waa tokko waan dhimma poolisii imaammata haaraa tokko dubbachuudhaaf yeroo jedhan veeniyuu barbaadu, karaa barbaadu jechuudha, bakka barbaadu jechuudha. Yeroo hundumaa paalasii isaanii keessa ta'anii, oofisa isaanii keessa ta'anii miti kan isaan godhan. Veeniyuu barbaadaniitu opportunity sanaan poolisii haaraa lafa kaa'u. Kaleessa ka dhageenye waan Abiyyi jedhu warri yeroo waan tokko sokoksu harka itti naqachuudhaa barbaadan humnooti biyya alaa nurraa dhaabbadhaa kan jedhudha dubbatee. Inni sun egaa kaleessarraa qabee xiinxaltooti hedduun abaluun jedha, qaama kanaan jedha, kana jedha inni jedhu kun odeeffamaadha jira. Most commonly garuu humni biyya alaa dhimma Itoophiyaa keessatti waggoota 5 darban akka barbaadetti harka keeyyatee humnoota nageenyaa isaa, humna waraanaa isaa guutummaa biyyaa keessa magaalaa Finfinnee dabalatee akka garaa isaatti opereetii gochaa kan tureef kan jiru mootummaa Eritiriyaadha. Mootummaan Eritiriyaa kun ajjeechaa qondaalaa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti dheengadda taasifama sanatti harka qabu ni jedhama. Gama Oromootiin fakkeenyaaf yeroo darbee fudhattee adda bilisummaa Oromoo ibsa baasee ture. Waraanni mootummaa Eritiriyaa Abiyyiin gargaaruudhaan Oromiyaa irratti, waraana bilisummaa Oromoo irratti waraana banee akka garaasaa biyya kana keessa socho'aa jira ka jedhu himatee kaanis immoo beeksisee ture. Sanarras immoo darbee mootummaa qondaaloti naannoo mootummaa Eritiriyaa kun jeneraaloti gurguddoon dhufanii establishmentii security kan Itoophiyaa insaa daawwatanii bifa takkaa biyya lafaa irratti argamee hin beekneen inni kun hundumtuu jechi kaleessa policy statementii Abiyyi halaalaa keellaa Dawaarootti dubbate suni carraa eebba riizoortii sanaatiin qabatee bakka sanatti poolisii yookaan directionii haaraa hintii gochuu isaatii warra jedhantu jiru. Inni kun Eritiriyaa ilaallata warra jedhantu jiru. Of course biyya sana keessa erga Abiyyi gara mootummaatti dhufee namooti dhalootaan nama biyya sanaa ta'anii garuu lammiilee biyya Ameerikaa, biyya Awurooppaa ta'an kanneen akka Dargaggoo Tsigeefaa akka barbaadan biyya sana barbaadanitti oofaa turanii. Road maappii amma biyyittii mootummichas allayyaatti geessaa jiru warri kennanudha jedhanii kan dhaadataa turan warra kan Dargaggoo Tsigeefaa. Biyyoonni baay'ee isaaniitu jira biyya sana keessa namoota nuti dhuunfaan beeknu gama Oromootiin illee kan dhaqanii mootummaa kanatti maxxanan jechuudha. Isaan kanaanis ta'uu mala isaan kun garuu entity miti individualsii sababii ta'aniif humnoota biyya alaasa jedhu sana namoota dhuunfaatiif fayyadamuu hin danda'u jedhee tan amanaa. Namooti kun yeroo barbaachatti biyya sanarraa akka ba'an dhiibee baasuu ni danda'a. Yeroo barbaadetti qabee darbachuu danda'a. Biyyootaan kan inni jedhu naannoo sanatti waan amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru keessatti kan directly suduudhaan harka galfatee jiru Eritiriyaadha.
mootummaa lammataayyuu ta'eera. So Sudaan irraa dhufa jennee waa yaadduuf nu qabnu yeroo ammaatti Sudaan rakkoo mataa ishee keessa galteetti. Keeniyaa irraa kan dhufu hin fakkaatu, Somaaliyaa irraa waan dhufaa jiru hin fakkaatu, kan kanaachi biyyoolaa kanneen akka Jibuutii isaan kanarraa waan dhufu hin fakkaatu. Kanaaf the most feasible target kan Abiyyi kaleessa jedhe mootummaa Eritreyaa fi Isaayyaas mataasaadha jechuudha. Kun garamitti developii godha, gara kamitti guddata isa jedhu teenyee ilaalla. Sanarra darbee humnoota alaa kan inni jedhama fakkeenyaaf biyya kana keessatti Europe and American based miidiyaa finxaaleeyyii Amaaraa halkaniif guyyaa warri summii facaasan isaan kun lammiilee biyya Ameerikaa biyya kana keessa ta'anii biyya Afrikaatti biyya sanatti namoota walitti naqan, saba walitti naqan, waraana agrabeetii godhan isaan kanaanis jechuun ni mala. Kan isaan kanaa garuu himata irratti baneera. Warra biyya keessaa fi biyya alaa dabalatee himata irratti baneera. Keessumaa namoota miidiyaa isaatii fi Ethiopia 360 jedhaman kan halkaniif guyyaa Washington DC ta'anii summii facaasan, nama wal nyaachisan, rakkoolee hedduudhaaf ajjechaa hedduudhaaf illee sababa kan ta'an isaan kanaan jechuu mala akkuma jedhe implicate godheera, himateera shororkeessummaadhaanii. Tariiti akka biyyaatti illee yoo isaan himachuu dadhabe mootummaan Itoophiyaa waan gochuu danda'u ni qaba. Seera biyya Ameerikaatti fakkeenyaaf warra Ameerikaa Washington DC ta'anii akkasitti inciting violence saboota gidduutti waraana babal'isuu, jibba babal'isuu, hate speech jedhu sanaanii seera biyya kanaatiin akka isaan gaafatamuudha danda'an gochuu ni danda'a mootummaan Itoophiyaa. Ethiopia 360, EMS warra jedhaman warra isaa durii fi kanneen kana fakkaatan kanneen dhuunfaatti YouTuber ta'anii Awurooppaa fi Ameerikaa ta'anii saba walitti naqan ajjeechaa du'aatii hedduudhaaf waraanni biyya sana keessatti deemaa jiru illee gar tokkoon agrabeetii akka ta'u godhan warra propagaandaa sobaa saba walitti naqan sababii ta'anii fi akkatti himatu ni qabaata. Jarri kun biyya seerri jiru keessatti lammii biyya Ameerikaa ta'anii biyya biraatti nama walitti naquu yookaan immoo inciting violenceedhaan gaafatamuu ni danda'u. Isa kana gochuu ni danda'a. Isa kana kan isaan humna kana qabaachuu isaanii baraniiti natti fakkaata. Shororkeessitoota jedhanii kan isaan implicate godhaniif keessumaa warra Ameerikaa jiranii fi warra Awurooppaa jiran. Kana keessaa maqooleen gurguddoon hafaniiru akkamiin akka isaan hambisan hin beeknu. Nama akka Shaalaqaa Daawit Waldagiyoorgis fi kanneen isa fakkaatan trainersiin finxaaleeyyii biyya keessatti train godhanii qabeenya miliyoonaan asii achitti paamp godhan namoota hedduutu jiru. Isaan keessaa hambiseera. Shaalaqaa Daawit Waldagiyoorgis Washington DC irraa, Profeesar Geetaachoo Bagaashaw nama jedhamus Chicago irraa. Isaan kun master mindiin finxaaleeyyummaa Amaaraa biyya Itoophiyaa keessattis biyya alaattis mataan isaan kanadha jechuudha. Shororkeessitoota mootummaan himate keessatti isaan kana maqaa isaanii hin argine tariigaa piroofaayilii isaanii akka biraatti qabachuudha danda'u ta'a. Kanaaf walumaa galatti bakki irra geenyee jirru boiling point itti faranjiin danfee dhangala'aa jiran gaafa dhangala'ee deebii hin qabu. Bakka sana gahee jira biyyichi jechuukooti. Baay'ee galatoomi waan bareedaa kaastee gabaabsitee waan keessa jirru kana mul'istee dhugaadha. Biyya keessaas kan akka Iskindir Naggaafaa kana hin himanne garuu namichi kara Goojjaam kana waraana leenjisa jedhama hin himatamne. Kan akka Dr. Daanyaachoo Asaffaa kun jiru hedduudha kan biyya keessa illee himatamuu qabanii kan maandhee sana keessa jiranii fi hojjetaa jiranii baay'eedha. Isaan kana hedduu isaanii hin himanne. Alaas immoo jiru kan akka Godaanaa Yaaqoffaa 360 namoota hojjetan jiru. Namoota keessaa fileetii kan wanni himate. Walumaa galatti waan baay'eetu deemaa jira keessumaati. Waan amma Abiyyi dubbate ati sirnaan kaafteetta. Keessumaati warri akka biyyaatti waan waamu natti fakkaata. Mee viidiyoo kana ilaallee daawwattoota keenyaaf viidiyoo kana mul'iseen achi booda dabalta. መጥፈት የሚፈልጉ ኃይሎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲሰበሰቡ እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ወዳለሁ። ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የኛን ጉዳይ ለኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በመምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የኛን ጉዳይ ለኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ
Haasaan isaa kana fakkaata dhimma keenya nuuf dhiisanii jedha dhimmi kun egaa tariitii biyya namoota dhuunfaa namoota qeenxee natti hin fakkaatu akka biyyaatti waama natti fakkaata namni qeenxee biyya kamiyyuu ardii kamiyyuu jiru dhimma saba isaa siyaasa biyya isaa keessatti qooda fudhachuu mirga qaba. Kan inni kaasaa jiru akka biyyaatti waan kaasu fakkaata. Akka biyyaatti kaasa yoo ta'e Eertiraadhaan jechuu danda'a. Eertiraan tikin isaanii magaalaa Finfinnee keessa hedduminaan akka inni socho'u beekamaadha. Mootummaa keessa riphanii seenaniiru. Karaa bilaak maarkeettii kanas immoo baay'inaan Finfinnee keessa kan to'ataa jiru jara kanadha jedhama. Kana wajjin wal qabatee Eertiraa faana lolatti seena yoo ta'e haala amma jiru kun mootummaa kanaaf gaariidha itti yaaddaa fakkeenyaaf dubbee hin qabu dubbee yeroo jedhu saba Oromoos hin qabanne namni kun kaleessa illiitii Amaaraa fi hamma tokko uummata Amaaraa kana qabatee socho'aa turedha biyya sana gaggeessaa ture waggaa 3-4 jechuudha. Egaa waggaa tokko as immoo erga araarri TPLF wajjin taasifame booda isaan wajjinis bifatti walirraa citaa jiru tokkotu jira jechuudha. Warruma Amaaraa kana baana illiitii Amaaraa dabalatee jechuudha. Kanaaf namni kun hooggansa namni jiru kun deeggarsa uummataa hin qabu taanaan keessumaa deeggarsa hawaasa keessaa bahe immoo lagateera waan ta'eef Eertiraa wajjinis wal lolee eenyuun qabatee gara fuulduraatti deemuu danda'a. Gara akkamimmoo ta'uu danda'a. Warri Eertiraa immoo warra faannoo wajjin hidhata qabu jedhama. Kan akkamittidha ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf faannoon magaalaa Gondar keessaa viidiyoo meeshaa waraanaa gurguddaa baatanii hedduu lakkoofsaan hedduudha magaalaa Gondar keessa yeroo isaan socho'an mul'ata. Hawaasni immoo isaan duuba ililchaa fa'aa harka rukutaa deemaa ture. Kana wajjin qabatee naannoo Gondarii fi Shawaa Roobittis raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhatan kan jedhamu tokkofaatu deddeemaa jira. Kana fakkaata wanti jiru. Warri kun hidhata mootummaa Eertiraa wajjin qabus jedhama. Bifa kanaan mootummaan kun haala ammas jedhe kana wajjin wal qabatee deeggarsa uummataa dhaabbataa ta'e tokko hin qabu dubbee isaatiin akkam ta'uu danda'a garri egereensaa kun Doktor. Gaaffii bareedaadha. Akka tokkotti gaaffii yeroo deebisuu danda'u malee ammatti yoo speekuleet goone malee hedduu nama rakkisa. Xaxaan rakkoo biyyichaa isa kana dhannan siin jedhe speekuleetii gochuun kan rakkiseef guyyaa guyyaan jijjiiramaa oolaadha. Kaleessa Abiyyiif Isaayyaas akka cidhatti turani. Kaleessumtii kana yeroo fagoo miti jechuudha. Amma immoo deebi'anii akka diinaatti implikeetii wal gochuu jalqabuuni jijjiirama guyyaa guyyaan biyya sanatti ta'aa jiruu fi imaammati dhaabbataan jiraachuu dhabuusaa. Confusion burjaajiin guddaan siyaasaa gaanfa Afrikaa keessumaa biyya Itoophiyaa keessatti diriiree jiru sanadha mul'isa. Waan amma jette biyya Eritiriyaadhaan jedhani jedhu suni akka biyyaatti Eritiriyaanis jechuu mala garuu sabtilitii jecha Abiyyi yoo ilaalte Amaareffasaa ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎችዳ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎችን ኩኒ ዳሎታን ኢትዮጵያዊ ታቴ ገሩ አማ ለሙማ ከጅጅርተ ተሰበቢ ታይፊ ሁምነ ቶልፈቴ ብየ ከነ ከሰት ፍንጣለይ ነመ ሲንጀደ ሚዲያዳን ቀበኛን ኦሊጋርኪ ካርተሊ ጉዳ ኡመኒ ወር ፍንጣለይ ብየ ከሳ ፊድ ጎዳኒ ኢሳን ኩን ሁምነ ታአይ ሮከ ተኮቲ Dhalootani tuulidda Itoophiyaawidha jedhamu hidda biyya sanaa qabu lammummaadhaan immoo lammii biyya Itoophiyaa miti lammii Ameerikaa yookaan lammii Awurooppaati. So Itoophiyaan yaalhunu haayilochiin biyyoota ni dabalataa humnoota dhalootaan Itoophiyaawii ta'anii garuu bara dheeraa keessa lammummaa biyya Ameerikaa fi Awurooppaa fudhatanii deebanii immoo jeeqani. Isaan kanaan jedha akkasittaan fudhadhani. Isaan sana akkuma jenne akka entity sababii hin taaneef waraana irratti banuu qabu. Shororkeessummaa irratti himateera. Isa kana gara fuulduraatti akkamitti akka geeffachuudhaa danda'u dippiloomaasiidhaan namoota akkasasuu ni danda'a. Individuals qabatamaadhaan waan 360 irratti jedhamu, waan EMS irratti jedhamu, waan YouTube'dhaan jedhamu biyya isaan jiraatanitti karaa dippiloomatic representation isaa kisiilee irratti banuu danda'a, yakka irratti banuu danda'a. Seera biyya jurisdiction biyya Ameerikaa keessatti fakkeenyaaf warra akka Iskindir Naggaa biyya keessa jiranii dhuguma implicating goone garuu Iskindir Naggaa shororkeessaa ta'uusaa physically biyya dhaqee hin beekne buree keessatti Oromiyaarraa daangaa Oromiyaarraa kiiloomeetira 50 bakka hin taanetti qabame yeroo darbee erga qabame booda immoo gadhiifame Finfinnee yoo dhufe safety isaa compromised ta'a jedhameetu home base biyya itti finxaaliyyummaan akka gaariitti daraareeru
Baardaar keessatti dhokfamee taa'ee jechuudha. So dhimma Iskindir ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa duwwaatu hin ta'in kan inni ilaallatu Oromoota. Maaliif Iskindir Buree kan inni dhaqee faannoo karaa sana daangaa Abbaayyaarraa Baha Wallaggaa, Horroo Guduroo Wallaggaa fi walumaa galatti Wallagga keessatti shororkeessitoota faannoo fi finxaaleeyyii Amaaraa bobbaasuudhaan dhumaatii waggaa darbe taasifamaa ture kan jibba kana indoctrinate godhee gadhiisaa ture Iskindir Naggaadha. Train gochaa ture namni yeroo hedduu Iskindir faannoo train godhee gara wanniitti bobbaase gara Wallaggaatti bobbaase yeroo jedhamu inni skillii waraanaa hin qabu maal leenjisa waraana ka jedhantu turani. Inni waraanummaa tundiin kan leenjisu jibba biyyi Wallagga jedhamu biyya Amaaraa akka ta'e ristii Amaaraa akka ta'ee fi sabni kun immoo akkamitti akkan jibbamuudhaan malu jibba indoctrinate gochuu ture hojiin ga'een hojii isaa faannoo keessatti. Naannoo jaartee jaardagaatti ilmaan Oromoo mormi isaanii kutamee akka faachaatti qara eeboorra kaanii Buree daangilaa dhaqanii warri itti sirbaa turanii barsiisa Iskindir Naggaa irratti hundaa'uudhaanidha. Kanaaf inni kun wal qabata Itoophiyaan yaalhonuu Haayilochiinii fi biyyi Eritiriyaa. Amma akkati jettetti Abiy Ahmed deeggarsa dhabaa jira. Deeggarsa saba Oromoo hin qabu. Saba Oromoo wajjin wal loleera yeroo mootummaatti dhufu. Maaliif by virtue of saying Itoophiyaa guddittii duriin deebisa jechuuni Itoophiyaa ishee sirna cunqursaa Oromoo gabbaarii godhattee waggaa 150 jiraachiste sanaan as deebisa yeroo jedhu by default saba Oromoo wajjin wal lole. Namoota dhuunfaa Oromoota ta'an warra taayitaa argatanii saamicha mootummaan sun godhu keessatti warri hirmaatanii privileejii akkas argatanii isaan Abiyyiin deeggaruudhaan warra akka Faqaaduu Sammaaf amma fakkeenyaaf warra qurxummii qabuudhaaf bishaan gogsina galaanicha gogsina warri jedhanii Oromoo irratti jalqaba warri lola labsan warra individually maqaa Oromoo qaban Oromoodhaaf hin jedhan garuu saamichaaf mootummaa Abiyyiitti maxxananidha. Oromoon inni kaan alienated ta'e by virtue masanaan jechuudha. Waggoota lamaan sadan darbaniif Tigraay fi Oromiyaa irratti lola banuu isaatiin finxaaleeyyiin Amaaraa deeggartoota isaa ta'anii as ba'aniiru. Deeggartummaa caalaayyuu nabiyyiidha, waaqadha, waaqatu nuuf ergee. Waaqayyo Itoophiyaa resurrectii gochuudhaaf, Itoophiyaa du'aa kaasuudhaaf qarqara boollaarra biyya turte biyya keenya olaantummaa keenya nu deebisuudhaaf Musee kana nuuf fide warra jedhetu arrammoo akka bulguutti portrait isa gochuu jalqabee jechuudha. Maaliif akkuma silasiin jedhee waraana Tigraayitu dhaabbatee Oromoo wajjin immoo naraarama jedhe at least akka principle sincerity isaa hin beeknu bahiinsa isaa hin beeknu sanarraa homaa tokko komantii gochuu hin dandeenyu. Hawwiin keenya biyya Oromoo keessatti nagaan ni bu'aadha. Isaan kun garuu finxaaleeyyiin Amaaraa qabxiilee lamaan kana fudhatanii amma diinatti ta'aniiru. Kanaaf deeggarsa hin qabu. Eertiraan immoo biyya lafa baay'ee qabateera. Security structure isaa Finfinnee keessa dhufee amma gola security Abiy mataasaa dominate godhutti ga'eera. Waraanni isaa Oromiyaa keessa jira. Karaa North West Itoophiyaa karaa Gondar keessumaa bakka daangaan Eertiraa fi daangaan Itoophiyaa karaa Gondar karaa Omaajerii fi Umaraa walitti dhufu kana humna guddaatu jira. Kanaaf hawwiin finxaaleeyyii Amaaraaf warra faannoo Eertiraa gargaaramanii naannoo Walqaayitti Xagadee amma Tigraayiif naannoo Amaaraa irratti wal lolu kana ristii Amaaraa taasisanii hambisuudhaaf gargaarsa Eertiraa nu barbaachisa warri jedhu Eertiraa waliin firoomaniiru. Yoo lolli kee maaltu taasisa jedhu gaaffii kee speekuleetii gochuudhaaf tokko Abiy Eertiraa irratti lola yoo bane humni Eertiraa loluudhaaf malu Itoophiyaa keessatti baay'eedha jedhee yaada. Tigraay TPLF waan isaan ammatti jiran yoo ilaalte mataa gadiitanii biyya isaanii deebisanii ijaaruu irratti kan isaan focus godhan. Sagalee isaanii gadi qabatanii jechoota hamaa jechoota aggressive ta'ellee isa dur hedduu danfanii miidiyaa adda addaa irratti an isaan focusii godhan deebisanii of ijaaruu irratti. Deebisanii biyya isaanii ijaaruu irratti. Deebisanii TPLF fi Armiyaa Naashinaal Tigraay ijaaruu irratti. Subtilitiin kun akkasumas immoo callisuun kun akkas warri Tigraay unusually akkasitti mataa gadi qabachuun isaa strategic goolii sababii qabaniif.
humni Tigraay deebi'ee yoo ijaarame maal ta'uudhaaf akka inni deemu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Hariiroon Abiyyiif uummata Tigraay yookaan immoo mootummaa Tigraay wajjin deemuudhaaf ta'u gara fuulduraatti allaayansii akkamii uummatanii komana namii akkamii qabu isa jedhu sana tilmaamuun nama rakkisu. Sanarratti interventioniin yookaan immoo wanniin Eertiraa Oromoo irratti miidhaa hedduu geessiseera. Bara 1992 addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahee waraana irratti banamuu keessatti ga'ee guddaa kan qabu mootummaa Eertiriyaa ture. Garuu siyaasaan hedduu rakkisaa sababii ta'ee fi gara dhumoota 90 keessa yeroo Itoophiyaa fi Eertiraa wal lolanii addi bilisummaa Oromoo bakka qubate yeroo dhabu yeroodhaaf saankuchuurii kennanii fi achi keessa turuun adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo ifaadha. Haa ta'u garuu warri mootummaan Eertiraa fi hoogganni Eertiraa diinummaa Oromoof adda bilisummaa Oromoo waliin qaban waggaa 25 booda deebisanii haaromsanii jechuudha. Abiyyiin gargaaranii Oromiyaa loluu waraana bilisummaa Oromoo loluu adda bilisummaa Oromoo loluutti as deebi'an. Kanaaf biyya sana keessatti waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ka'e kan Eertiriyaa loluu hin dhibu jedhee tana manaa. Caalaatti garuu Abiyyi Eertiraa wajjin lolan seena yoo ta'e biyya keessaa saba Itoophiyaa yookaanis Oromoo yookaanis Amaara yookaanis Tigraayin abdatee duwwaatu hin ta'in already waan karaarra jirutu jira. Haraara Tigraayeef mootummaa PP gidduutti taasifame keessatti irra caalaatti humna godhatee haraara kana kan dikteet godhe mootummaa Ameerikaadha. Kun ifaadha. Mike Hammer special envoy United States special envoy President Biden amma arraatti achi jira. Pretoria torban lama yeroo turan halkaniif guyyaa isaa waliin ture. Yeroo isaan dhaqanii Nairobi turan halkaniif guyyaa isaa waliin ture. Har'allee Finfinnee taa'ee implementation akka guyyaan supervise kan godhu isa. Haala akkasii keessatti jeequmsa mootummaan Eertiriyaa uume keessatti warri Ameerikaa waan ilaallatan waan lafa kaayyatan ni qabu. Eertiriyaan haaraa state ta'ee waggaa 32 darbaniif naannoo gaanfa Afrikaa galaana diimaa ce'ee hanga Yemenitti jeequmsa ga'ee akka ture ni beeku biyyooti kun. Kanaaf lolli Abiyyiif Isaayyaas gidduutti uumamu yoo dhalate Abiyyi abdiin irratti qabaachuudhaa danda'u humnoota biyya keessaa duwwaatu hin ta'in humnoota biyya alaa kanas jiraachuun ni mala ka jedhuun tilmaama. Haa ta'uti lolichi ammaaf ammatti waan ka'uudhaaf deemu fakkaatu. It's going to be a war of words. Kana gidduutti immoo utuu security Eertiraa san dhufee biyya keessa akka maxxanneetti Finfinnee keessatti maxxanee jiruu fi waraana Eertiriyaa kan biyya Oromiyaa keessatti faca'ee Gondar keessa Tigraay keessa ammallee lafa qabatanii jiran kana gar tokkotti utuu hin deebisin lolli illee ni ka'a ni jiraata ka jedhu illee hin tilmaamu. Deemsa keessa garuu lolli kun yoo jiraate Abiyyi Ahmad abdiin inni qabu saba biyya keessaa saba Itoophiyaa duwwaatu hin ta'in mootummoota aangawoota akka United States fi some European countries isaan kana ta'u jedhee namanaa. Isaias or Eritrea as a pariah state for over 32 years. The North Korea of East Africa jedhama, the North Korea of Africa jedhama. Naannoon suni dhiyeenya kana rapprochementii Isaias warra Raashiyaa wajjin jalqabe, warra China wajjin jalqabe fi warra humnoota Ameerikaa waliin xinnoo ishee wal gaareeffatan kana waliin hariiroon inni jalqabe attentionii gama kanaan argataa jira sababii ta'ee fi Isaayyaas taaktikii inni taphatu haala yeroo Cold War ture isa 60moota 70mootaa fi 80moota keessaa geemii akkasii taphachuudha yaala. Inni kun hedduu kan isa deemsisu natti hin fakkaatu. Humnooti kun hedduu konfrontii wal godhuuf waan deeman natti hin fakkaatu gaanfa Afrikaa irratti. They have already enough assignment in Ukraine. Ameerikaa fi Raashiyaan yoo konfrontii wal godhu ta'e dhimmi walitti isaan buusu dhimma Ukrainedha. Ifatti modern weapon Ameerikaan weapon isaa sophisticated ta'e kan inni itti teestii gochaa jiru Ukraine itti kennuudhaanidha. Lola Ukrainiif lola Raashiyaatti Ameerikaan waraana isaa teknoolojii waraana isaa irratti teestii gochaa jira. Yoo dhibdeen dhalate
dhibdee Ukraintu humnoota gurguddoo kana walitti buusa. Garuu Isaayyaas geemii sana taphachuu ni mala. Tendensiin nuti arginu illee kan inni gochaa jiru illee ishee kanadha. Kanaan doorsisuu yaala. Walumaa galatti garuu Abiy kan PP'n Isaayyaas yookaan Eritiriyaa jiru waraanaan isheen yoo ta'e kan isaan abdatan biyya keessaa caalaa humnoota aangawoota warra akka kanaadha jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo ka guyyaa irraa asuma irratti goolabnee jirra. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenya jimaata dhufuutiin aga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoo.